Sunanti saras video tokkisniif qabadhee dhiyaadhee jira. Videoon kiyya dhiyaarraa history kutaa saglaffaa 5.3 Oromo Population Movement Indexation isa jirudha. Sochii uummanni Oromoo taasisee fi akkasumas babal'ina isaa ilaalla. In the 16th century, the history of Horn of Africa was dominated by war and the population movement. Jarra kudha jahaffaa keessa seenaan Horn of Africa gaanfa Afrikaa was dominated by war and the population movement. Kan ittiin beekamu lolaa fi akkasumas population movement sochii uummanni taasisaniin beekama. The population movement of Afar and the Somali. Sochii uummata Afaarii fi Somaalii ilaallaas jalatti began earlier than that the Oromo. Inni kun kan jalqabe maal dura kan Oromootiin dursee jalqabe jechuudha. The pastoral affairs in the Somali in the southeastern of Ethiopia and the Horn continue to move outwards the Harar Plateau. Pastorals of Harar and the Somali. Tiifkattoonni Afaarii fi akkasumas Somaalii in the southeast kibba bahatiin of Ethiopia kibba baha Itoophiyaatiin and the Horn continued akkasumas gara gaanfaatiin continue to move outwards. Maal itti fufanii movementii kana itti fufan jechuudha. Sochii isaanii itti fufan towards outwards the Harar Plateau. Garam move ta'anii gara Harar Plateau lafa ol ka'aa Harar Plateau bakka jedhamu kana itti move ta'anii jechuudha. Causes where sababni isaan sochii kana taasisaniif ammoo tokkoffaa drought hongeedha akkasumas famine beela cimaadha akkasumas land pressure dhiibbaa lafaatiif sochii kana taasisanii jechuudha. This led conflict among the Argoba, Harari, Afars and the Somali in south east. Sochiin isaanii kun ammoo maal uume inni kun yookiin ammoo beelli kun akkasumas hongeen akkasumas dhiibbaa lafaa kun konfliktii isaan jidduutti uume. Konfliktii uummata Argoba, Hararii fi Harar Afaarii fi Somaalii kana jidduutti maal uume? Konfliktii uume. Waldhabdee uume jechuudha. Later Imam Ahmad of Adal was gara boodaatti ammoo Imam Ahmadiin kun maal godhe? Able to unite them. Isaan kana tokko godhuu yookiin ammoo waliigalchuu danda'e jechuudha. For common objectives to occupied territories. For common objectives wantuma tokko irratti akka walfakkaataa irratti akka xiyyeeffatan isaan godhe. So he was able to attach Christian kingdom and control it in the first half of 16th century. Maal godhe isaan kana erga unite godhe booda erga waliigalchee booda he was able to attack Christian kingdom. Mootummaa kiristaanaa maal godhe attack godhuu danda'ee jira jechuudha. And control it in the first half of 16th century. Jalqaba jaarraa kudha jahaffaa keessa maal godhe akkasumas control it isa kana control godhe jechuudha. Jalatti to'annaa isaa jalatti deeffate. The effects of Afar and the Somali was dhiibbaan Afaarii fi Somaalii kun strengthen the Adal Sultanate. Effectiin isaanii maal godhe Adal mootummaa yookiin ammoo sulxaana Adal kana maal godhe strengthen isa jajjabeesse jechuudha. Lakin jajjabaatu godhe. Cause for major war between Adal and the Christian kingdoms. Akkasumas sababa guddaa ta'e jechuudha. Maal jidduutti lola Adaalii fi Christian kingdomii jidduutti taasifame irrattis. Inni itti aanu ammoo original homeland of Oromo. Original homeland of Oromo. Lafa Oromoo original isa original ta'e ilaalla jechuudha. Original homeland of the Oromo is believed to the southeast highlands. Southeast highlands. Maal jedhamee amanama? Southeast
kibba bahaa jedhamee amanamaa jechuudha. According to the Oromo oral tradition, akka seenaa Oromootti yookiin ammoo akka oral tradition Oromootti, akka seenaa Oromootti yookiin ammoo akka aadaa Oromootti, its homeland before 16th century was south central part of the Ethiopia highland. Jalqaba jaarraa 16ffaatiin duratti was south central kibba jiddu galeessaati jechuudha of Ethiopian highland. Lafa Itoophiyaa bakka mitti argama central south central irratti argama jechuudha. Evidence of today locate the origin to the east of Rift Valley Lake, upper course of Gannale River. The political and the religious center of Oromo settled area was Madda Walabu. Baalee Sidaamoo border isa jedhamu kana jechuudha. Bakki politikaa isaanii yookiin ammoo bakki aadaa isaanii amantaa isaanii mata Oromoo kana settler area was Madda Walaaboo bakka jedhamudha jechuudha. Seentiraaliin politikaa isaaniiti akkasumas amantaa isaanii Madda Walaaboodha. Causes where sababoonni isaanii sababoonni uummanni Oromoo kun bakka gara bakkaatti socho'an maal fa'a? Different suggestions yaadota garagaraatu jira jechuudha. Yeroo sanitti idea garagaraatu jira. But generally believed that was human and demographic factors. Akka walii galaatti ammoo maal jedhamee amaname? Human sababa ilma namaatiif akkasumas haala teessuma lafaati yookiin ammoo haala qubsuma lafaati jechuudha. War in the disturbance of second half of 15th century and early 16th century change the environment of Oromo. Lolaa fi akkasumas disturbance jeequmsi jaarraa 15ffaa second half yookiin ammoo second half jaarraa 15ffaa akkasumas early 16th century jalqaba jaarraa 16ffaa irratti taasifame change the environment of Oromo. Maal jijjiiree naannoo Oromoo jijjiiree jechuudha. Climate change may have forced to move out. Akkasumas jijjiiramni climate haala qilleensa naannoo saniis may have forced to move out. Akka isaan deeman kanaaf sababa ta'a jechuudha. Force godha. Population increases. Akkasumas inni biraa immoo uummanni dabaluudha. Growth of the numbers of their cattle grazing lands and breathing space for themselves. Inni biraa ammoo growth of number of their cattle. Horiin isaanii yookiin beeyladoonni isaanii dabaluudha. Grazing lands. Lafa maalii barbaacha deemanii erga horiin isaanii yookiin ammoo beeylanni isaanii dabalanii bakka dheechifatan barbaadu. Kanaafuu sababa kanaaf maal ta'uu danda'u bakka biraa deemuu danda'u jechuudha. This results in a dramatic and large scale population movement in 16th century in the Horn of Africa. Inni kuni maalitti ilaalame sababa guddaa kan inni ta'eef resultii guddaa bu'aa guddaa inni argamsiise uummata Oromootiif large scale population movement. Maal jedhamee beekame large scale population movement sochii uummata isa guddaa ta'e beekame jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessa in the Horn of Africa gaafa Afrikaa keessa Oromo Institution and the Social Organization dhaabbata uummata Oromootii fi akkasumas social organizationii isaanis ilaallachuudha as jalatti before and during their movement isoo muumantii kana hin godhin duratti yookiin sochii kana hin godhin durattii fi akkasumas yeroo muumantii kana godhaa jiranitti the Oromo had their own political. Oromoon maal qaba? Politikaa mataa isaa of danda'e qaba jechuudha. Social and religious institution akkasumas socialii ni qaba akkasumas religious institution dhaabbata amantaatii fi akkasumas dhaabbata hawaasummaas ni qaba jechuudha. Political, economic and social purposes. The Oromo were organized into Gada system.
Uummanni Oromoo kun poolitikaadhaan akkasumas ikoonomiidhaan yookiin ammoo diinagdeedhaan akkasumas sooshaal parpasiis akkasumas dhimma hawaasummaatiif the Oromo were organized into the Gada system. Gada systemii kana jalatti maal ta'u organize ta'u jechuudha. Gada system jedhama maaltu political centerii isaanii. Politikaan isaanii Gada system jedhu hordofaa ture jechuudha uummanni Oromoo duraanii. Gada system isa jedhu kana jechuudha politikaan uummata Oromoo. In the Gada system kana keessatti Gada class success each other every 8 years in providing military, social and ritual leaderships. Gada system kana keessatti ammoo haala kamiin aangoo walii dabarsu waggaa 8 every 8 years. Waggaa 8 kan aangoo walii dabarsu jechuudha. Male members of society joins Gada classes. Akkasumas uummanni hawaasni isaanii yookiin ammoo meembariin isaanii kan dhiiraa jechuudha. Of the society joins Gada classes. Gada kilaasii kana maal ta'a join godhaa jechuudha warri dhiiraa. Each grade lasts for period of 8 years. Kutaawwan kunniin hundinuu waggaa meeqa xumurama? Waggaa 8tti xumurama jechuudha. The 5 age grades grade yookiin ammoo meeqa qaba? 8 qaba. Period isaan 8 qaba jechuudha. The 5 age grades kan shanan duraa jechuudha. With total period of 40 years. 40 year waggaa 40 irraa mainly served as schools for young Oromo. Akkamitti tajaajila akka mana barnootaati for young Oromo. Uummata Oromoo xixiqqaadhaaf yookiin ammoo warra ganaa guddataa jiruuf jechuudha. Akka maalitti tajaajila akka iskoolitti. The 6 age grades 41 up to 48 year is called Gada. Waggaa 41 hanga 48 ammoo maal jedhamee waamama? Gada jedhamee waamama jechuudha. This was the stage of political. Bakki 40 hanga 48 kun isteejii poolitikaati. Akkasumas sooshalii fi militarii yookiin ammoo maal ta'uudha? Waraana ta'u akkasumas ritual leaderships. Gada grades kutaawwan gadaa kana haa ilaallu. Dabballee kan jennuun waggaa hanga waggaa 8 jechuudha. 0 up to 8 years of age. Jalqaba irraa hanga 0 jechuun jalqaba irraa jechuudha. Waggaa 0 hin jedhamu. Kanaafuu 0 irraa hanga 8 yookiin ammoo jalqaba irraa hanga 8tti warri jiran maal jedhamu? Dabballee jedhamu. Foollee or gaammee xixiqqaa. Foollee kan jennuun ammoo yookiin ammoo gaammee kan jennuun 8 hanga 16ti. Inni kunis 0 hanga 8 meeqa ta'a? 8. Inni kunis 8 ta'a jechuudha. 8. Qondaalaa or gaammee gurguddaa. Inni kun gaammee xixiqqaa jechuu barbaadeeti. Gaammee xixiqqaa. Qondaalaa or gaammee gurguddaa kan jennuun ammoo waggaa 16 hanga 24ti. Kuusaa kan jennuun ammoo waggaa 24 irraa jalqabee jechuudha hanga 32 kan jiru kuusaa jennaan. Shanaffaa kan irratti ammoo raabaa doorii. Inni kun ammoo 32 irraa jalqabee hanga 40ti. 40 irraa hanga 48 maal jennee irraa jalqaba? Gadaadha. Gadaa kan jedhamu ammoo 40 hanga 48ti. Or luba jedhama jechuudha. Yuuba tokkoffaa isa jennuun yuuba tokkoffaa kan jennuun kun waggaa 48 hanga 56ti. Yuuba lammaffaa kan jennuun ammoo waggaa 56 hanga 64ti. Yuuba sadaffaa kan jennuun ammoo waggaa 64 hanga 72ti. Gadamoojjii kan jedhamu ammoo waggaa 72 hanga 80ti. Waggaa 88 jechuudha hundi isaatu. Jaarsa kan jennuun ammoo waggaa 80 fi inda above years of age. Akkasumas waggaa 80 oliin maal jennaan? Jaarsa jennaan jechuudha. Haala kanaan qoqqoodamaa jechuudha.
Gadaan kun haala kanaan qoqqoodama. The parties are 1. Birmajjii, 2. Horataa, 3. Bichillee, Duulaa, and Roobaalee. These parties transfer power from each other in that distinct order for on Gadaa cycles. Paartiiwwan ammoo birmajjii kan jennuun akkasumas horataa kan jennuun bichillee, duulaa, and roobaalee kan jennuun jira. The parties transfer power from each other. Wanni kun maal godhaa? Paartiin kun maal godhaa? Aangoo walirraa walitti daddabarsaa jechuudha. Gadaa assembly known as caffee. Bakki itti walgaan ammoo assembly gadaa kana caffee jedhamee waamamaa jechuudha. The main decision making body in Gadaa system. Inni kun making decision bakka mariin itti taasifamudha jechuudha. Caffee kan jennuun abbaa bokkuu or abbaa gadaa, the head of gadaa. Abbaa bokkuu yookiin ammoo abbaa gadaa kan jennuun ammoo head of gadaa, nama gadaa san head godhudha yookiin ammoo nama gadaa san hoogganudha, abbaa gadaa isa jennuun kana jechuudha. Served only a few 8 years as spokesman of assembly. Maal akka maalitti tajaajila only few 8 years waggaa 8 qofaaf tajaajilaa jiru. Waggaa 8 booda kabiraattu filama. Abbaa Duulaa was commander of army. Abbaa Duulaa kan jennuun ammoo ajajaa waraanaati jechuudha. Abbaa seeraa in jennuun ammoo memorizer of the laws and the result of the assembly's deliberation. Inni kun ammoo memorizer of laws kan seera yaadachiisudha. Akkasumas result of the assembly's deliberation kan walga'iitti yaadudha. Abbaa alangaa kan jennu ammoo judge who executes the decision kan maal godhudha? Kan decision yookiin marii maal godhudha? Kan decision san raawwachiisudha. Abbaa sa'a isa jennuus ni jira. In charge of the economy. Inni kun ammoo maal keessatti? Economy keessatti jechuudha. In Gadaa system political power was peaceful transfer to other Gadaa class every 8 years. Gadaa systemiin kun political power politikaadha jechuudha. Humna politikaati. Yeroo sanitti inni kun Oromoon yeroo diimokiraasiin babal'atetti gadaa kana fayyadamee akka diimokiraasiitti fayyadamaa ture jechuudha. Was peaceful inni kun nagaa jechuudha. Transfer to other Gadaa classes gara Gadaa kilaasii biraatti walii daddabarsu. Transfer to other Gadaa classes every 8 years waggaa 8. Economy of Oromo. Economiin yookiin ammoo diinagdeen Oromoo maal fakkaate yeroo sanitti? Before started their movements isoo sochii isaanii hin jalqabin duratti they used to exercise a mixed economy. Yeroo sanitti mixed economy fayyadamu jechuudha. Economy yookiin ammoo diinagdee wal makaa fayyadamu. That is practice both pastoralist and sedimentary agriculture to small degrees. Yeroo sanitti kana jechuun wal makaan sun maayini pastoralist tikfattootaatiif akkasumas tikfattootaa fi agricultureidha. Sedimentary agriculture yookiin qonna isa jennuun kanaadha. To small degrees digirii xiqqoodhaan. Religion amantiin maal fakkaata? Believed in one waaqa. Maalitti amanu? Waaqa tokkochatti amanu jechuudha. Waan waaqa. Which approximates to the English word Gadaa. Ingiliffaan ammoo jennaan God jennaan jechuudha. Gadaa osoo hin ta'in God. Qaallu inni jennuun maa inni? Qaallu is like a bishop links. Akka maaliitiin? Akka bishoppiiti. Links between Oromo people in the waaqa. Kan maal godhudha? Uummata Oromootii fi waaqa kan liinkii walitti godhudha jechuudha. He is a religious and ritual expert. Inni kun qaallu kan jennuun kun he is a religious and ritual expertis. Amantii fi akkasumas ritual expertis ogeessa maaliitii? Barmaatilee garaagaraati jechuudha. He had the power of Muda or
announcement ceremony. He had the power of Muda. Aangoo akkamii qaba? Had power of Muda or announcement ceremony isa jennuun kana qabaachuudha. Qaaluu organizes and oversees the election of Gada leaders. Qaaluun kun organize godha yookiin ammoo oversees the election of Gada leaders. Warra Gadaa hoogganu kana hooggantoota Gadaa kana maal godha? Electionii keessatti organize godha jechuudha. Direction in the stage of Oromo population movement in the expansion. Directionii kallattii uummanni Oromoo ittiin socho'ee fi akkasumas ittiin expansion ta'e yookiin ammoo ittiin babal'ate ilaalla. Long before their expansion isoo hin babal'atiin duratti the Oromo people were divided into two major groups or confederacies. Uummanni Oromoo kun bakka meeqatti qoodama? Bakka lama gruppii lamatti qoodama jechuudha. Isaanis Boorana confederacies and Baarentu confederacies isa jennuun kana jechuudha. Boorana confederacies warri jennuun Maccaa, Tuulamaa, South Boorana and Gujii clans isaan jennuun kana. Baarentu warri jennuun ammoo Karrayyuu, Marawaa, Ittuu, Humbaanaa, Akkachuu, Walloo and Arsii clans isaan jennuun jechuudha. The Oromo expansion largely took place from around 1522 up to 1680. Expansioniin uummata Oromoo kun largely took place guddina yookiin ammoo sirriitti kan bakka qabate from around waggaa meeqa? Waggaa 1566 hanga 1618 jechuudha. The two direction of their expansion. Kallattiin isaan ittiin expansion ta'an yookiin ammoo ittiin babal'atan kun ammoo Booranaa fi Baarentuudha jechuudha. Boorana followed a north westerly direction. Karaa kamiini? Karaa kaaba dhihaatiin. Two direction of Kenya gara Keniyaattis akkasumas inda Somaaliyaa outside the Ethiopia gara Itoophiyaa keessaa ba'anis garamitti gara Keeniyaatti akkasumas gara Somaaliyaatti babal'atan jechuudha. Warri Boorana jennuun kun gara North Westerlitti babal'atan. Baarentu warri jennuun ammoo move out in North Easterly direction. Warri Baarentu kun ammoo garamitti babal'atanii North Easterly gara kaaba bahaatiin babal'atan jechuudha. Their movement took two stages. Sochiin isaanii kun ammoo isteejii lama fudhate. First stage, isteejiin tokkoffaan was the period of first half of 16th century. Periodii tokkoffaa kan jennuun kun first stage kan jennuun kun periodii first half of 16th century. Jaarraa 16ffaa jalqaba jaarraa 16ffaa irratti. Haafii yookiin ammoo jalqaba jaarraa 16ffaa irratti jechuudha. Small in the slow movements. Inni kun ammoo small in the slow. Xiqqaa fi akkasumas suuta move ta'an jechuudha. Suutaan socho'an. Second stage kan jennuun ammoo started around mid 16th century and lasted up to 1618. Inni kun ammoo eessarraa jalqabee walakkaa jaarraa 16ffaa irraa jalqabee hanga eessatti xumurame 1618tti. Akkuma jalqaba irratti jenne 1522 hanga 1618tti jennee jira. 1618tti xumurame jechuudha. Ammas ittuma fufaa babal'insi isaanii kun kan yeroo sanitti fudhatame qofa malee was large scale movement carried out by force. Inni kun ammoo large scale movementidha. Ka jalqaba maal jenne smallidha. Kun ammoo largeidha jechuudha. The Oromo population movement was successfully at the end. Movementiin uummata Oromoo kun dhumarratti maal ta'e? Successful ta'e jechuudha. Ni milkaa'e. Why Oromo population movement was successful? Maaliif successful ta'e? Maaliif milkaa'e? The Gada system provided training in the military organization. Gada systemiin kun maaliif isaan tajaajile? Training garagaraatiif sochii yookiin ammoo shaakallii garagaraatiif akkasumas training in the military organization. Organization yookiin ammoo hundeeffama maaliitiif? Militariitiif. Warra loltoota jechuudha. Almost all sababa kanaaf tokko kan inni milkaa'eef sababa kanaaf almost all
all of the members of the society participate in the war. Harki caalaan uummata Oromoo baay'inaan maal ta'u maal keessatti hirmaatu waarii keessatti hirmaatu participate in the war lola kana keessatti hirmaatu jechuudha. They widely in the good use of the horse at the time of the expansion yeroo time expansion kanatti yeroo babal'insa kanatti they widely in the good use of the horse maal fayyadamu farda fayyadamu jechuudha. Kanaaf haala kanaan milkaa'aa ta'uu danda'an. Inni afuraffaan the process of adaptation processii adaptation ufitti madaqsu adeemsa ufitti madaqsu wanta tokko uf barsiisu yookiin uf fudhachiisu jechuudha. Irratti guddifachaa isa jedhu ilaalu guddifachaa. A form parent of adapting a child kun maal godhuudha form a parent of adapting a child mucaa maal godhuudha ufitti madaqsuudha jechuudha. Yookiin kan Oromoo ta'uu dhabuu mala gara biraa irraa ufitti madaqsanii akkuma ilma isaaniitti guddifatanii jechuudha. Midhachaa yookiin mogassa inni jennuun ammoo adaption into clan of a tribe. Inni kun ammoo gara maalitti adapt godhuudha gara kilaanii or gara gosaatti adapt godhuudha jechuudha. Midhachaa culture allow the other people to mix up with Oromo. Midhachaan kun maalitti allow godha maaliif hayyama aadaa the other people to mix ummanni biraa ummata Oromoo wajjin mix ta'uuti walitti makamuudha jechuudha. Adapted individual or group could be either Oromo or none. Yeroo adapt godhan kana yeroo nama ufitti madaqsan kana namni adapt ta'u sun maal ta'uu danda'a gara individualitti yookiin ammoo gara groupitti adapt ta'uu danda'a yookiin ammoo could be either Oromo or none. Namni madaqfamaa jiru kun yookiin ammoo namni gara Oromootti adapt ta'aa jiru kun Oromoo ta'uu mala yookiin ammoo nan Oromoo ta'uu dhabuu mala jechuudha. The movement took place when both Christian kingdom and the Adal weakened. Movement isaanii kun ammoo yeroon inni bakka fudhatetti yeroon isaan itti move ta'an kun yeroo kam keessa when both Christian kingdom and the Adal weakened yeroo Christian kingdom fi akkasumas Adal maal ta'aniidha weekend yeroo isaan dadhabanitti jechuudha. Yeroo kana waan move ta'aniif kanaafuu successful ta'an jechuudha. Inni biraa ammoo conquest of the Oromo movement for the Ethiopia region and the Horn of Africa. Consequence bu'aa uummanni Oromoo kun sochiin uummata Oromoo kun Itoophiyaa fi akkasumas Afrikaadhaaf fide ilaalla. Oromo able to settle in new area both within Ethiopia and outside. Uummanni Oromoo kun able to settle maal ta'ee able to settle qubachuudhaaf danda'e jechuudha. In new area bakka area haaraa both within Ethiopia and outside warra Itoophiyaa wajjinii fi akkasumas outside warra alaa wajjinis settle ta'uu danda'a jechuudha. Waliin qubatuu danda'a. Expanded their land as far as South Tigray. Lafa isaanii ammoo expand godhan gara maalitti gara South Tigray gara Tigraayitti gara kibba Tigraayitti akkasumas South East Gondar in the part of the Gojjam garanatti expand godhan jechuudha. Settled in Somali and the Kenya but pushed out of Somalia later. Maal ta'anii eessas qubatan Somaaliyaa fi Keeniyaa keessas ni qubatan garuu eegasii maal ta'anii but pushed out gara Somaaliyaa keessaa maal pushed out ni ba'an jechuudha. Ni baafaman dhiibbaan garagaraa irra ga'ee Somaaliyaa keessaa ni baafaman jechuudha. Booranaa Oromoo permanently settled in North Kenya. Warri Oromoo Booranaa kan jennuun permanently settled in North Kenya. Maal ta'anii hagammaattu permanently dhaabbiidhaan achuma qubatan jechuudha. North Kenya yookiin ammoo Keeniyaa gara kaabaa kanaan maal ta'anii dhaabbiidhaan achuma qubatan jechuudha. It expansion but asitti maal ta'anii Somaaliyaa keessaa ammoo ni baafaman.
Its expansion brought fundamental change in Ethiopia, ethnic and cultural intermixing with others. Its expansion in kuni brought fundamental change in Ethiopia. Jijjiirama maal fide? Jijjiirama Itoophiyaa keessatti fide. Akkasumas ethnic and cultural intermix wal godhu jechuudha with other kanneen biraa wajjinis wajjin jiraatu yookiin ammoo intermix waliin ta'uudha jechuudha. Fundamental change on Oromos. Akkasumas jijjiirama maal godhe on Oromos, ummata Oromos irrattis jijjiirama fide jechuudha. Some Oromos accepted other religions like Christian and Islam. Oromoon muraasni maal godhanii accept godhan amantaa biraa, other religions amantaa biraa maal godhanii accept godhan. Amantaan isaanii jalqaba maal ture? Waan waaqaa isa jennuun san, waaqa tokkicha isa jennuun sanitti amanii jechuudha. San booda maal godhanii kiristaanaa fi akkasumas islaama accept godhanii jechuudha. Political transformation to monarchy. Political transformation kun yookiin ammoo politikaan isaanii kun kan walirraa walitti darbuun maaliini? To the monarchy sanyiidhaan jechuudha. The weakening of Gada system. The weakening of Gada system as far as from the center. Dadhabbiin isaanii ammoo eessarraayi? Gada systemiin kun eessarraa dadhabbiin itti ka'e? As far as from center walakkaa irraa jechuudha. They become largely sedentary life. Sedentary life kana jireenya sedentary life isa jennu kana gaggeessan jechuudha. Different old states destroyed by Oromo. Stateewwan dudulloonni tan duraanii jechuudha hedduun isaanii destroyed by Oromo. Ummata Oromoo kana maal taate? Destroy taate ni badde. Such as Kingdom of Damot, present day of North East Shawa and Wallagga, Bizamo, Innaria in Southeast Ethiopia, Damat, Gafat, where either assimilated or escaped from the religion. Kanaafuu kanneen maal godhanii? Destroy godhanii jechuudha. Destroy godhan. Attack both Christian kingdom. Weakening the Christian kingdom. Dhiibbaan isaan irratti gaggeessan ammoo weakening the Christian kingdom. Christian kingdom kana maal godhanii? Weaken godhanii dadhabsiisan jechuudha. Shift their center from Shawa, Lagxana, Gondar. San booda ammoo maal godhanii? Waan dadhabbiin guddaan irra ga'eef Christian kingdom kanarraa shift their center isaanii maal godhee? Shift godhan jechuudha. Gara Lagxana, Gondar, gara Gondar shift godhan. Ended the age-old conflict between Christian and Adal Sultanate. Dhumarratti ammoo maal godhanii uummanni Oromoo kun ended ni xumuran jechuudha. Lola konfliktii wal dhabdee Christian kingdomii fi Adal jidduu jiru akka inni xumuramu taasisanii jechuudha. Emir Nur Mujahideen built a wall around the town of Harar, known as Jagol Gemb. Isa jedhu kana Emir Mujahid namni jennuun kun ijaare jechuudha. Ijaare haala kanaan barumsa keenya kanarraa xumurree jirra. Yeroo itti aanu unit 6dhaan wal agarra. Hangasitti namni chaanaala kiyyaa like hin godhin akkasumas viidiyoo kan namni like hin godhin akkasumas share waliif godhuu qabdanii chaanaala kiyyaa immoo namni haarawaa taatan namni qara subscribe hin godhin subscribe godhuu hin dagatinaa. Barumsi keenya kan har'aa haala kanaan xumuramee jira. Yeroo itti aanu hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa keessa.